Ashamaa harka fuunee daawwattoota yuutuubii Saaqzeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti isinaa dhaqqabu jechaa egaan guyyaan har'aa waan haarawaa isiniif qabannee dhufneeti jirra hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan kabajaan isin affeerraa egaan qabxiileen kan keenya qabannee dhiyaanne har'a dhimma majlisa Islaama Itiyoophiyaatiin wal qabatee akkasumas ammoo dhukkubsattuu obboleessa keenya gaazexeessaa Qaxalee beekamaadhaa fi keessatti sirna ammaatiif sirna durii wal madaalchisuudhaan OMN irratti ijaa fi gurra ummataa yookaan qalbii ummataa keessa nama seenee siraaj sabaa dhukkubsachuu isaarraa waan tokko dubbanna. Jalqaba irratti dhimma gumii Islaama Itiyoophiyaa irraa haa kaasnu. Akkuma beekamu gaaffiin ummata muslimaa yookaan majlisa yeroo dheeraadhaaf ka'aati ture. Ustaazota gidduuttis wal dhabbiin adda addaa uumamaati ture. Ummata muslimaa gidduuttis wal dhabbiin adda addaa uumamaa ture. Wal dhabbiin kanaan dura yeroo wayyaanee keessatti uumamee ture ammas ammoo falmii waggaa dheeraadhaan yeroo Dr. Abiy aangoo qabatu sana keessatti qoosii deebi'aa dhufe sana booda ammoo ittuu bade gumiin Islaamaa kuni guutummaan guutuutti ajandaa mootummaa kan adeemsisu dhimma muslimummaa dhiiseetu gama ajandaa yookaan ammoo guutummaan guutuutti qaama tokko jala galee dhimma Islaamaa cinaatti dhiisee ofuma isaatiif aangoodhaaf jecha kan inni ummata muslimaa gargar qooduutti turetu jira jechuudha. Haala hammaataa keessa ture keessatti muftiidhaan kan wal qabate jechuudha. Komiiwwan garagaraa ka'aati ture ummata muslimaa keessatti akkasumas ustaatota gidduu keessatti wal dhabdeewwan garagaraa ka'aati ture. Akkuma beekamu wal dhabdeen erga ka'een booda keessatti mana barnootaa Itiyoophiyaa keessa guutummaan guutuutti salaanni akka namni hin salaanne dhowwamaati ture ministeera barnootaatiin jechuudha. Gidduu sana keessatti mormiin adda addaa mootummaa barattoota mootummaa irratti gaggeeffamaa ture. Barattoota qofa osoo hin taane uummanni muslimaa hundinuu mormiiwwan adda addaa bakka adda addaatti gaggeessaa turan jechuudha. Kanarraa wal qabatee raafamni yookaan immoo majlisa irratti mormiin gurguddaan ka'aati ture jechuudha. Kanaan wal qabate egaan akkuma beekamu sana booda wanni ta'aa ture gama majlisa kanaatti aangoo warra majlisa harkaa jiranu aangoo akka gadhiisanii nama dhugaa yookaan ummata muslimaa bakka bu'a jedhame akka achirra kaatamu godhamaati ture jechuudha. Sana booda ramadaanni waan galeef amma namni ni soomaa jira. Dhimma kana gara shawwaalitti achi bunneetuyyuu dhimma kana furra jechuudhaan majlisni Itiyoophiyaa kan inni beeksisa yookaan intina dabarse jira jechuudha. Sana booda shawwaal eegamaa ture guyyaa har'a shawwaal 10 keessatti akka walga'iin adeemsifamaa turedha. Peejiiwwan gurguddaa kanneen akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaarraa kan argaa turre jechuudha. Majlisa yookaan walga'ii majlisa har'aa irratti waan waggaa dheeraadhaaf achi keessa ture kan keessatti baafannudha jedhee erga postateen booda sana booda muftiin achi keessatti wal dhabdeen ni uumamaa booksiidhaan wal rukutuun ni uumama jechuudha. Muftiin Sheek Jeelaaniin Dr. Jeelaaniin booksiidhaan rukutuudhaan akka walga'iin sun adda citu godhame jechuudha. Sababni isaan booksiidhaan rukutanii fi keessatti bakka gurguddaa bakka amantaa gurguddaa akka kanaarratti nama kabajamaaf jaallatamaa ummata muslimaa biratti keessatti sabaan Oromoo kan ta'an ummata muslimaa biratti fudhatama guddaa qabanu Dr. Jeelaaniin booksiidhaan rukutuu jechuun hangam majlisni Itiyoophiyaa dhimma muslimummaa irraa ba'eetu dhimma ajandaa mataa ofii irratti akka deemaa jiruu fi akkasumas ammoo dhimma aangootiif yookaan ammoo mootummaa kana jalatti hidhame ajandaa mootummaa akka adeemsisaa jiru kan inni hubachiisudha jechuudha. Bakka kabajamaa bakka hawaasni muslimaa sheekoliin muftiileen namoonni hedduun daa'iin argaman sana keessatti Dr. Jeelaaniin booksiidhaan haji muftiin rukutuun isaanii kun tuffii guddaadha. Kanaaf sababni isaan itti rukutaman ammoo anaa fi hajii kana dhimma kanarratti nuti quba keessaan qabnu isin nama isiniif ta'e filachuu dandeessu nuti keessa hin jiru jechuudhaan yeroo isaan dubbatan nuti akkam keessa hin jirre jechuudhaan kan isaan booksiidhaan majlisa keessatti Jeelaaniin Dr. Jeelaaniin rukutan jechuudha. Dubbiin kun wal dhabdee guddaa uumeeti jira. Ammoos immoo majlisni walga'ii majlisaa akka inni adda bittinnaa'udha kan inni taasifamee jedhu kun dhugaa dubbachuudhaaf taanaan bara qaaniidhaaf bara
laayyoo akka kanaa bara mootummaan Abiyyi bulchu keessatti waan gurguddaa adeemsifamaa jiru keessaa isa tokko taate hadha mul'atedha jechuudha. Gama biraatiin ammoo akkuman duraan isiniin kaasaa ture jechuudha. Saraaj sabaaf hundi keenya gaazexeessaa qaxalee onnee Oromoo keessa jiru kana hundi keessanuu ni beektu jechuudha. Biyya Masir kana keessatti erga dhukkubsachuu eegalee tureeti jira. Amma garuu akka peejii yookaan fuula FB isaa irratti maxxanseen dhukkubni akka itti jabaatee fi akka rabbiin kadhannuu fi nutti dhaammatee jira obboleessi keenya kuni. Egaan Siraaj sabaaf nama barreessaa kitaabaati, nama cimaadha, nama gaazexeessummaadhaan onnee ummata Oromoo keessa seenee fi OMN irratti keessatti mil'uu tibbanaa irratti nama beekamudha. Mil'uu tibbanaa sirna ammaatiif sirna durii kana wal madaalchisee fiduudhaani faayidaan sirna ammaa maali, ammos kisaaraan sirna ammaa ummata Oromoo irratti adeemsaa jiru, cuuccaan inni sirni ammaa ummata Oromoo irratti fi adeemsaa jiruu fi kan durii maali kan jedhuudhaan mil'uu tibbanaa irratti waan tibbana kana ta'ee fi waan kanaan dura uumame irratti xiyyeeffatee sagantaa ajaa'ibaa qopheessuudhaan nama beekamudha. Egaa gaazexeessaan kun ummata Oromoodhaaf jiraataa ture. Keessatti kitaabni inni barreesse hundi keessan namoonni muraasni dubbistaniitu jenneeti yaanna. Kitaaba addaati seenaa ummata Oromoo irratti kan xiyyeeffatedha jechuudha. Kanaaf barreessaa kitaabaatii fi akkasumas gaazexeessaa onnee Oromoo keessa jirudha. Siraaj sabaaf ammatti dhukkubbii addaadhaan qabameeti jira. Egaa akkuma barruu FB isaa irratti arginetti akka rabbiin kadhannuudhaafidha kan inni nutti dhaammatee jiru jechuudha. Egaan rabbii isaa haa fayyisu jennaani akka namni tokko jedhutti osoo hin taane egaa inni gaazexeessaan dhugaa ummata Oromoodhaaf nama dhaabbatudhaa fi sagalee ummata Oromoo kan miidiyaatti baasee addunyaadhaan ibsudha jechuudha. Gaazexeessaan hojii guddaadha, itti gaafatamummaa guddaa barbaada waan ta'eef innis dantaa dhuunfaa isaa dhiisee saba isaatiif sagalee ta'uu irratti kan xiyyeeffatedha kan inni jiru. Egaa amma dhukkubbii hamaa keessa jira waan ta'eef akka rabbiin kadhannu uummanni Oromoo gamanumaan anis ergaa koodhaamaa rabbii aafiyaa yookaan fayyaasaa guutummaan guutuutti kanaan duraatti isaa deebisu jenna. Inni kan biraa ammoo akkuma beekamu duula shanii barbadeessina jedhuun mootummaan Abiyyi ummata Oromoo daguuguu irratti xiyyeeffatee torban kana keessatti godina Shawaa keessatti Tuulama irratti daguuggaan sanyii inni raawwataa jiru guyyaadhaan guyyaatti bifa jijjiirratee kan inni itti adeemaa jirudha jechuudha. Egaa abaa'oo shanii balleessuun erga itti ulfaatee ummata kana balleessuu irratti xiyyeeffateeti jira. Akkuma kanaan dura walgahii irratti dubbataa turanii qurxummii balleessuudhaaf galaana sana gogsuun barbaachisaadha akkuma jedhaa turanitti. Ammatti ammoo kan isaan xiyyeeffatanii jiru ummata nagaa qonnaan bulaa bakka tokkotti hidhanii isin abaa'oo shanii wajjin hidhata walitti qabdu, maasii isin facaasaa jirtanu, qonni isin qotaa jirtanu kun abaa'oo shanii ittiin nyaachisaa jirtu. Kanaaf jennaan isin abaa'oo shanii wajjin hidhata qabdu jedhanii bakka tokkotti jimlaadhaan ajjeesaa turani. Viidiyoo dheengadda isiniif maxxansine irratti namni dheengadda nama 18 keessaa jimlaadhaan ajjeefaman keessaa harkisaa hidhame keessaa gangalatee of baafatee ibsa inni baase keessaa waan hedduu akka hubattanudha kan hubannu. Waan garaa nama nyaatudha. Namni kuni nama Ramadaana soomudha jechuun amantaansa amantaa muslimaati godina Shawaa keessatti Salaalee keessatti bakka itti jiraatu sana hamma dhufanii qabanii sooma keessa hidhanii dararanii sana booda inni baqatee gara baddaatti deemee naannoo tokkotti bakka ijaarratee qotee nyaataa jira. Sana booda achittis dhufanii dararaan adda addaatti hammaannaan sana booda ummata jimlaadhaan ajjeefaman keessatti nama cidha dhaqirratti bakka tokkotti qabamanii jimlaadhaan ajjeefamanii foon isaanii allaattiin nyaatte jechuudha. Reeffa isaanii namni illee akka inni maatiin firoottan bo'anii hin qabaranne yookaan hin awwaallanne godhaman jechuudha. Daguuggaan sanyii hamaan kan Itoophiyaa irratti keessatti mootummaa Abiyyi kanaan gaggeeffamaa jiru guyyaadhaan guyyaatti bifa jijjiirratee itti adeemaa jira waan ta'eef uummanni Oromoo gama kanaan dammaqee woboo cinaa dhaabbachuudhaan gumaa ummata Oromoo, ummata nagaa, qonnaan bulaa ummata Oromoo kana baafachuu dirqama qabna. Egaa guyyaadhaan reeffa lakkaa'uun haa dhaabbatu isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya waan nu daawwattaniif guddaa galatooma. Nagaatti.